يا زمان مالتي بيتا أمها تكاجر بيتا والله لا وقاسة الدورة قافة منا مدام وجدو أمان سنين ما قد على ورد الريدو آتينا نما عمري نساني قرا وقا جهاتا ما قاني تعمد درا أصدي وجه قرقرتك مخيفة فاتا بنف سني متي أنا من مدام دليدي كيزين دكوني رفد يا أماتي يعتبرنا معكو نفتاتو مال قوسا من مدام دليدا ani ummata oromoo irraa waan danda'u ummata siif gaafadhe si gargaarsisee hara biyyaa si galchuun jeen gaafa sanu ani mana madaam hojjechaan ture si gale nama gaariidha sil agarte wallahi akka ilmoo isin laalti gizeen ani riibni naan kuteefa dalagaa hayya hunda narraa daleeyti wallahi mana madaam sanitti ilmoo guddisti ilmoo afaan hin beene guddisti qaalittiin maallaqa xiqqishoota ka kafaltiif maallaqa xiqqaa irraa gadii jechuu qaalitti tana yamanii waliin turanii خرا وجا ميقات يتسوى وجا ولا وي برجرتي معلقا كفلتوهن أشد لكوبستين بقى لبو خيس جرجان أما أوبرا في دودي ما سيقالي أوبرا في ديدين وان دندين يغرغارسي سنه شو خرا بيا غلچني أبو أمان سوني يو هاركيتا نغرغارسي كيسايني بوچ نغرغارسي نما يانو كبيا ما نما دلغو جرتي والله بقى أشي باسيتين من سني باسين أوبرا في دودي ما يچون لبوتو كيس جرجان برو ديمتين نكاسي فيديو قالتين عربي فيدي ما هي والله نغرغار عربي يو دي دله والله بوليس تيجيسين جو قالت أمة أشي بيسا because أجهزته مالك تكشا خفلتي دوده نمقول دالا نا أكاس غونمي أو ربي سياته والله وان بريدا أنا أمي سورايسي سينغرسي سايوس بورفيدي نغرغار قالتي مدامتي سني وجه ولا لن كبغرو اني خوتو نلالي جتي نمت دامسن علامتي سيغلي اوي نسوايتي يون قبالين قباس كيسمي احنا ما كنا هنا والله أردني قلتن ديت والله أمتى نيكو جديد معلقة قد أنا برسل حيسين دليت والله معلقة تكشاطة كنت دليت غير أنا ما خين يو أشتي وجي فتلة ومدن دورة نم سبورت مغنا أرى وجي مالي برنا مقدو على أولكم من سيرسان يو قالوا فتس نيكال جدا قابكا يا أبو قلتونا كدير thank you so much بالله قلتو مشي هاسوان جراستي والله قرانا بدي بري أبو كبستي جانا كمان أكي قولو ماكي أوه كنا لا يا زمان بورفيت قابكا بور قرقادا أنا سارنا متقوتو هنا لا الفيديو نمنا تلا سجليتي جالس أبر والله ما شاء الله قلتو أركيتي تريدوات نقرقر والله ما كشاتي أنا سارة قرقر سكوا بورو بكا عارف نوكا بورو هابن أركيتي لك أكملي ركوب ستيجر تجاني بور قرقر بور mana kaitin nufiti tura mana madam jirtimi dhaqqeetin achitti qaalittiin akka galshutu bakka maaliif jennaan yoo wanti taatullee jechuu laaftee jirti waan jaaniif garaa yoollaan irri fadhanii beeyta yoo biyyuma ofiitiin tola namni ofiisii galee achumatti bookee tole bookee shaggar yaa shaggar tole bookee yaa walakkaa lafaa mama rako kabo we zamano takiti kana sifin goda ka khayti gawa na ka khayti ti mitibar me takiti galato ilmo biyat takiti kana le tatu sifin galato me akila metna dawal ya zamano jarti teti wannan no chisin an jarti te yuju ka baje udda wali kamna michi on duba lafa jirtier annama lafa jiro katla le be kan demsar gize kita ga batun dai guys wanti fayyadama glaabi fayyadama hi dear thank you so much thank you galatu umurla shukran guys na galati fadda memoin
ቤሪዬ እንዴት ነሽ? ወይ ላይቭ ላይ ሆኜ ነው መደውለው። ላይቭ እየተከታተልሽ ነው? የሆነ ልጅ አለና አድናቂሽ ነኝ፣ በጣም ተመችተሽኛል እና ልብስሽን በጣም ያምራል፣ ጎበዝ ነሽ ምናምን እያለሽ ነው። ያው አድናቂ ነው ዋናው። ወይ ምን መቤት የሚጆንት I love you so much for those things hedduun si fada. Thank you. አመሰግናለሁ ጋለቶሚ ዋታ ከረኮን ከብ ድርቀማ ከኛ ናማ si fadu እወድሻለሁ እያለሽ ነው። ጋለቶሚ ያልኩት እኮ ናማ si fadu ጂ ወድሻለሁ ፈጎዳ ጋኒ ጋጋ ማለት ነው። እሺ እናመሰግናለን። ክብሯን ተመልካቾቻችን ቻው። ልብስሽ ነው አይደል? አዎ ልብስ ያምራል። እሺ እና ቴንክ ዩ ሶ ማች ጋይስ ኡፈኒ የኢሲና ወጀቴ አከም ጃለተኒ። እሺ እሺ ቤሪዬ እሺ ፍቅር ነገ ላቀሪ ደግሞ እሺ እመጣለሁ ሆኖ nama si fadu jettuuni oddishallo jettema oddishallo fago kana cala hajar sabro yo jirati mali benas way malif oddishallo fago gar dura nama si fadu jogam akam jechu nama si fadu jechu arnaaqish no jechu nama dinqi sifatu jetin ittim hajar sabro yo jirati ome jechu arnaaqi jechu qab mali mal jechu qaba ya zamano kam yad ay marsa nami des na jawun tantawan fadun tantaw nama kadin din sabar ayye amma adabin tabanna ki ha adabbu man tabatu jurabar ha adabbi bakka irreessaa jirra. Bakka irreechaa kanatti rakkoo addaatti uumamee jira. Namoonni bakka kana jirtan of eeggannoo cimaa gootan. Warroonni bakka kana hin jirre immoo namoonni viidiyoon kun isin bira ga'e hiriyoota teessan warra bakka san jiruuf dafaati viidiyoo kana sheer godha. Namni tokko bakka sanitti rakkoon tokko irra akka ga'u lubbuun ilmaan maa akka baatuun barbaannu jechaadha. Rakkoo kana ka uumaa jiru eenyu abbootii amantaa musliimaa, abbootii amantaa kiristaanaatii fi abbootii amantaa waaqeffannaati. Viidiyooleen garaagaraa gadhiifamanii sooshaal miidiyaa kanarra deemaa jiran viidiyooleen baay'een sukkuneessaan jechaadha. Viidiyoo san keessaa gaggabaabsee takkaa lama isin mul'isa yoon adabu maaliif viidiyoon baay'ee fokkisaa waan ta'eef jechaadha. Dursa garuu rakkoo kana keessa akkamitti baana maaltu nu barbaachisa waan jedhu qabxii lamaa sadiin takka isin himaa viidiyoo isin agarsiisa. Jalqaba irratti irreechi iddoo amantii waaqeffataati wanni jedhu ka'eeti achirratti rakkoon uumamaa jira. Kanaaf ammoo sababa akka ta'an eenyuun abbootii amantaa musliimaa, abbootii amantaa kiristaanaatii fi abbootii amantaa waaqeffataati. Iddoon kun dhugamatti iddoo amantaa waaqeffataati moo miti waan jedhu laaluun ammoo barbaachisaadha. Waliigaluun nu barbaachisa waan ta'eef bakki kun iddoo amantii waaqeffannaa yookaan iddoo faarfannaa amantii kamuutu osoo hin ta'in bakka Oromoon irreedhaan tokko ta'ee ka'ee bakka sanitti wal ga'ee tokkummaa ofii humna ofii gaachana ofii itti agarsiisuuf bakkee Oromoon yeroo rakkoon adda addaa irra ga'e beela haa ta'u gumaa haa ta'u rakkoo garagara lola haa ta'u rakkoon addaa irratti ga'e Oromoon bakka sanitti waggaatti yeroo tokko wal ga'e kutaa 11 irraa dhufee jechaadha marii bakka sanitti godhuudha. Bara TV'n hin jiretti, bara reediyoon hin jiretti, bara akka ammaa namni telefoonaa fi intarneetaan wal qunnamuu hin dandeenyetti Oromoon waggaatti yeroo tokko kiristaana, islaamaa fi waaqeffataa osoo hin jedhin bakka sanitti wal ga'ee rakkoo isarra jiru lallabatee kan addaan ta'udha. Wallorra beelli yoo jiraate, lolli yoo jiraate, jimmarra beelli yoo jiraate, lolli yoo jiraate, arsirra baaleerra, wallaggarra, harargeerra kutaa Oromiyaa Booranaaf Gujirra rakkoon yoo jiraate abbootiin gadaatii fi warroon yeroo sanitti biyya hoogganaa jiran dhufaniiti walitti dhufanii ummata waliin waraana ofii qabatanii rakkoo isaan keessa jiru, bal'inna isaan keessa jiru, gammachuu isaan keessa jiru walii dabarfatanii gammachuudhaan itti waaqa ofii kadabreef galateeffatanii kadhuuf ammootu galata kennanii fi addaan galanii malee bakka itti dhaqanii waaqeffatanii dhadhaa dibanii qalanii dhiiga facaasanii addaan galan hin turre. Kan amma maaltu kaasaa jira? Namoonni tokkummaa Oromoo hin jaalanne, namoonni akka Oromoon bittinnaanii gargara bayanii jiraatan fedhanii fi Oromoon tokkummaadhaan ka'ee akka bakka sanitti hin argamne namoonni irree kenna jibbantu bakka kana bakka amantii fakkeessuudhaaf warri ustaazonni sheekonni islaamaallee bakki kun bakka waaqeffannaati bakka amantiiti jechuudhaan ummata islaamaa keessa waan san facaasuun warroonni ammoo amantii waaqeffataa qaban bakka san dhuunfachuudhaaf ka ofii gochuudhaaf ummata Oromoo kaawwan achirraa dhiibaniiti rakkoon amma deemaa jirtu tun bakka sanitti ka'aa jirti. Warroonni kiristaanaa isin rakkoo iyyuu hin qabdan.
warra amantii keessanii feetan dhayxanii waaqeffatanii feetan ammoo dhiiftanii wanni asirra bahee namni kenna amantii qeessonni asirraa lallabdu jirtu jechuudha. Rakkoon guddaan ka jiru ummata muslimaatii fi ummata waaqeffataa bira jechaadha. Ummata gaafa jedhu ummata guututti osoo hin ta'in warroota amantii hoogganan warroota dhaamsa akkanaa dabarsan bira rakkoon jira. Bakka san irratti namoonni amma dhufanii bakka san bakki waaqeffannaa kun bakka amantii kennaati jedhanii waan garagaraa godhuu eegalanii jiran of course san ammoo dhoorgisiisuun mootummaa qabdi jechaadha. Bakka amantii osoo hin ta'in bakka Oromoon hundi muslimaa kiristaanaa fi waaqeffataan itti wal ga'ee tokkummaa fi irree ofii itti agarsiifatee addaan galu simple as that. Kanaaf namoonni bakka sanitti amantii keessan calaqqisiifachuudhaaf deemtan dhimma addaa rakkoo addaa qabda waan ta'eef hin dhaabdanii jechaadha. Kanaaf rakkoo nama deemaa jirtu maali? Ijoolleen walitti gaarrifannaa garagaraa kaasaa jirti kun ammoo nurraan barbaachisu isinii galaami nun barbaachisu. Nuti Oromoon ilmaan abbaa takkaati dhiiga takka irreechi ammoo kenna hunda irreechi irree Oromooti malee bakka waaqeffannaatii miti bakka itti amantiin geggeeffamuu miti bakka inni wanni itti tokko godhamuu miti. Musliimii achi salaatuu danda'a warri kiristaanaa achi waaqeffachuu danda'a warri waaqeffataallee achi waaqeffachuu danda'a. Amantii isaatitti sa'aatii yeroon isaa geettetti ka kanarraa hafe kiyya ka dhuunfaa kiyyaati gaaf jette muka nyaatta jechaadha. Dhagaa hundi keessattuu warroonni muslimaa ummata Oromoo muslimaa bakka san irraa dhiibuudhaaf wanni isin godhaa jirtan sirrii miti. Muslimni wanni bakka san dhaquuf waaqeffachuuf yookaan amantii biraa fudhachuuf osoo hin ta'in irree Oromummaa agarsiisuudhaaf bakka san dhaqaa jechaadha. Isinii ta'an fudhattan isinii ta'uu baattan muka nyaattan jechaadha. Muka nyaattan mootummaan ammoo dhimma kanarratti dalaguu danda'uu qaba. Mootummaan waan kanarra dalagee bakki sun bakka amantii akka hin taanee fi bakki sun bakka Oromoon waggatti yeroo tokko wal ga'ee irree ofii tokkummaa ofii itti agarsiifatee humna ofii baay'ina ofii itti agarsiifatee addaan galu ta'uu. Oromoo galaana ko irreechi keenya dhufee moo jedhi gurbaa ከዓመት ዓመት የምንጠብቀው በፍቅር በመዋደድ በህብረት በአንድነት የምናሳልፈው ያ ቀን